السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درود سنة ربك إن يقلت الفنا بروتوكول سنة جري لك هاتوري كان لنا كاوم بيكو أكو مسال لك هانسني تيجودا بقى ستة كام تاني جداني. بارك الله فيكم. كانت نامسة كانت تجوا بربادة دعوات تسير ندرا إرجال شريك بيدو فهم نابتا كنا يورب بفدم نابتا بيا كنا وجود سوغونا جنتي كانه إرتكن نابتا إرتيو جتاجرو أمته مكينيا والروما بيا كنا كيستي دلتهتو كم بيا فين جرم سنتو إرتي وليقلني إرتي والمريئتني يادا ولدت فدني نابتني قدا تهيتو كنو برباكسا جدني يادا كان فدن أما يسجي نجرنا نابتا برقا جدمو كان أمتا أرمو ولو تجاجلو أتشت الأبناء جدشودان الرتي وليقل جرى الحمد لله رب العالمين. نابتا كان نمني أوغانو وبوليس كينيا عندك سنوم بيكتني محمد حسن أربيتي جزاه الله خيرا أسيتين أرجمني سلاما أقرأ جدتي إرجع وانو ترجع جروف إرجع سنسمبرا جنجي جرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت نمشينه واي غرغار ساغافا سنو أمتك إن كان رتركنا هدوتو ددبي أرجمه هدوتو دوئه هدوتو مداه هدوتو دبه كابينيس دبني جرا لبوس دبني جرا وان كان مركنا كان كيسا أمتا كان باسو دافوني نبر باكي سومالي إسجا أورتي غافا رفنو نما نغرغارون دابني ومني كينيا وفي إساتف والغرغارو دند أوان تايف بيكا وان تايفي أكسو أمني براتس جاللا وان نوف قبو فجتشا بي وفي قد فتنسني أولي بيتين يتنا قدسو داف حوي وان قبنيفي أبتا قفتو إسان برباكي ساد أبتا هاد أبنو في جنة akkasitti itti seennee jechuudha. Saniin duratti gargaarsi karaa adda addaatiin biyya keenyarraa yookaan biyyuma teenya tanarraa dhufaa ture. Hedduun gargaarsaa nyaatumarratti yookaan immoo uffata irratti waan akkasirratti dhumaa ture waan ta'eef waan dhaabbataa ta'e tokko immoo akkamitti argamsiifnaasa jedhuufi dhaabbatni waan barbaachisuuf akkasuma immoo dhaabbata as jiru warra mootummaa wajjinis tokko ta'anii deemuun waan barbaachisuuf akkasuma immoo kana keessa warra gahee guddaa qabaatuu danda'an warra majlisaadha jechuudha. Akkasuma immoo dhaabbata ulamaa'ota hunda isaanii waliin taanee hojii kana hojjetuu dandeenyaa jechuudhaani alhamdulillahi rabbil aalamiin hojiitti seennee rabbiin nu gargaaree hono as keenya jirre jechuudha. Guyyaan gabaabaa kana keessatti waan karaa hin haasofnaa jennee yaadne turre. مالف جنان أكفقوت يانا تريان تبيتو قروا أمني كينيا حميلي نوفكن نودان أمني على جروس أمني كيسا جروسي وان كراكنا دورانو بوسا دورانو آمسا وان جداني في واني سلاتيس نابني كناد أبتو جنف برين سوليس والتي هاقب مواني جنف أمتا كان تجاجلو فوان تأف غافي أمتا دورا آمسو تجعلا إسا جدونين وانا دمي إسالا الكسو والدبفني warri oggantoonni godina keenyarra jiran jechuudha isaan dubbifnee nutu dhufamoo isintu nutti dhufaa jennaan nutu isinitti dhufaa jedhanii nu kabajanii achitti dhufanii wal marihannee waan karaarra buufne jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Asirratti ani wanni dabaluu barbaadu maali isa da'waadha ittan dhufa kunis da'waa waan ta'eef amantaa islaamaa jechuun amantaa misoomaa waan ta'eef amantaa guddinaa waan ta'eef amantaa waan magarsi waa facaasu siin jedhu waan ta'eef saniifuu khidmaa nuti hojjennu yookaan immoo akka namummaatti waan nuti hojjennu keessaa tokko waan ummanni itti fayyadamu tokko argamsiisu waan ta'eef kunumtu da'waa jedhee waan yaadufan kanaan jalqabe jechuudha. Inni guddaan asirratti ani isinii dhaamu tokkummaadha waan kanarratti warri ala jirtan warri keessa jirtan hawaasni ummanni bal'aan
warri mootummaa irra jirtan sadarkaa irra jirtan hundaan jechuudha amaanadha harkaa qabna nuyi nama ta'uudhaan waan tokko harkaan qabatuudhaan waan harkaan qabanne san irratti amaanadha wanni suni amaanaa san sirritti bahachuudhaan amaanaa san sirritti eeganii bahachuudhaan hundi keenya qooda yoo baane akkasila bulchaane bakkaan gahuun waan nu rakkisu natti hin fakkaatu jechuudha garuu inni guddaan kan nurraa barbaadu tokkummaadha tokko ta'uu keenya haa ibsinu amantaan islaamatis tokko ta'aadha kan jedhu sirni sirna haasaa ture hundi isaatu tokko ta'uu keenya kan jaalatu saniifuu inni guddaan nuti qabannee deemnu tokkummaa sani jechuudha obboleessa waraanu obboleessa latti daangaan darbu sulhii wanni jedhamu yookaan araara wanni jedhamu wanni isa fakkaatu hin jiru saniifuu sandura wanni guddaan nuti asirratti argamsiisuu qabnu tokkummaa waan ta'eef nama walitti tolchuu waan ta'eef wal jaalachiisuu waan ta'eef akka namni wal kabaju akka namni sadarkaa waliif kennu akka wal jaalatu akka wal gargaaru taasisuudhaaf amantaan isin keessa jirtaniyyuu kanumatti kan kaasu amantaan islaamaa jechuudha khuluqa nagahaatiin amala nagahaatiin nama waliin jiraadhuudha kan jedhu المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلم جتوني نما مسلم نتوكو الرب إسرى هرك إسرى نجاهته يجد أن الجمال ربي صلى الله عليه وآله وسلم ربنا سبحانه وتعالى هندي وهي فكاية هندي ما الجده ولو ما قالت يجود وأرى رجافة سو ما الجده والصلح خير جده أرى إساتو الرجال جد ربي سبحانه وتعالى لفكاية يجود سنيفو في كينيا والجبو ديفني دودة والتقلو ديفني تكما كينيا هاجا بيسنو إساجئو نرقاقا وأكا هواسة يجود كان رتي لباليمو أمني كينيا كان غرغانسا كان رتي هرماتي جي أمتا أسيتي ميتي يوكامو أمتا أسي قفاميتي أمتا عالما أمتا بي إثيوبيا غوتوتو نغرغار جتودا دينيا جتودا نمني ركنا كينيا هوبتو ركنا مور إجانا ممات نمني لالوون دي إساتو جتودا birri amma walitti qabnee akkaawuntii teenya tana keessa jirtu keessa namni qoodan qabna jira jechuun hin jiru jechuun dandeenya namni qoodan qaba namni hunduu qooda keessaa qaba jechuudha waan tana kan birri lama kennu jira akkaawuntiin nutti waan seenuu fansinitti himaa jira birriin akkaawuntiin maqaa keenyan baname nama birri lama ergitu jira nama 100,000 ergitu jira nama 200,000 ergitu jira sanii olis sanii gadis nama ergitu jira jechuudha akka dhaabbatattis markazni adda addaadha gahee guddaa taphatanii jira waan kana irratti markazni keessattuu barumsa islaamaa onlaayiniidhaan biyya alaa irratti wal barsiisaa turan hedduutu akkaawuntii keenya kana irratti birri isaanii seensisanii jiran ummata keenya biraan nuugaa jechuudha akkasuma immoo dhaabbata hedduutu biyya Ameerikaa irraas ta'u biyya Kanaadaa irraas ta'u biyya Austraaliyaa irraas akkasuma immoo duwala khaliijaa keessattuu Sacuudii irraa jechuudha nama baay'eetu akkaawuntii keenya kana irratti birrii galchenu amanuudhaaf jechuudha saniif suni amaanaa keenya nutu harkaa qaba waan ammoo ummanni irratti nuuf baasaa jedhe san irratti baasuunis amaanaa waan ta'eef dirqama keenya waan ta'eef bakka kana dhufne ummata keenya manguddoota keenya lamman gurguddoo kana jechuudha asitti isinii ergine isinii waliin turtii hedduu godhanii jiran manguddoota hedduu wajjin turtii godhanii jiranii akkamitti akka hojjetamuu qabu mijeessanii jiran waan ta'eef alhamdulillahi rabbil alamin sun inshallah ya rabbi jedhe akkuma sila jedhamee jedhe eebba kan itti goonu sanbatetti jennee jedhe maaliif seetan achirraan dhufneeti karaa haaroo baafne sanirra gorree achuma dhaabbanneeti akkuma kanatti yookaan kanarra guddifne inshallah karaa dhufu kana karaa hojjetamuu kana inshallah ya rabbi jedhe baatii akka har'aadha yoo rabbi jedhe jechuudha achumatti kan eebbifnu ta'a inshallah karaa saniin hin gallu jenneeti amma maaliif seetan ifa biyyarraa baane turree jirra ifa warra agarree turree jirra karaa kana sodaaf hin deemnu sinii galee ammuma tana ana ofii kiyyaa silaa galee warra leelaanuun nan barbaadan ture nan danda'a sammoo maaliif jennaan keessummoonni dhufanii sin jiran sanbatadha garuu hin galu maaliif seetan karaa sanirra malee hin galu saniifuu isintu inshallah humna taatanii qaama tokkoon miti dhaabbata tokkoon miti mootummaa qofaa miti yookaan immoo dhaabbata burqaa qofaa miti waan kana kan hojjetuu danda'u jechuudha isinirraa waan barbaadamu baay'eetu jira
humna sinirraa barbaanna yaada sinirraa barbaanna deeggarsa sinirraa barbaanna keessattuu ulamaa'onni as dhuftan warri majlisaadhaa kan as dhuftanis baarakallahu fiikum gahee guddaa as keessaa qabdan waan ta'eef jechuudha waan kana akka bakka gahu mootummaa waliin dhaabbattanii jechuudha akkasuma nama nuti as kaahanne akka burqaa walitti nama nuti as kaahanne waliin dhaabbattanii manduggoo waliin dhaabbattanii inshallah karaa kana baatii tokkotti akka xumuramu ni taasifna je'eeti kana yaadu ajaja rabbiitu inshallah fi qofa ittaqullaha rabbakum rabbii keessan sodaadha sodaata jechaadha miti bara rabbii keessan sodaadha jecha maali jabaadha jechuudha maanaan isaadha sini galee ummata of jalaa qabdanii ummata tajaajiltan kanarraa hin gaafatamtan rabbiin isin gaafata anarraa rabbiin isin gaafata ummata kanarraa rabbiin isin gaafata jechuudha isinis rabbiin ummata kanarraa isin gaafata saniifuu tokko warra qaama mootummaa irra jiru insha Allah kanas ta'u kan biraadhaa kan sila maqaa dhoonne hospitaala sanis ta'u kan jaaramuu danda'u karama isaaniitiin kan mijjeessuu danda'u isaanuma jechuudha yoo dhaabbate sammoo isaanuma dhaaba akkana miti gaafasis akkanutti karan kan leefi gara amaalaa waan qabnuuf jechuudha hin dhaaban jedhee yaadummo wallaahi hin jabaatan dhufanii nuti irraa ajaa'ibamne jechuudha nutu isinitti dhufamoo moo isintu nutti dhufaa jennaan nutu dhufaa jedhaniitu guyyaa asiisaniituma guyyaa nuyi qabne sanii asitti dafanii dhufanii waan nuti cinqamaa turre sanii fi nurra cinqamuu ta'aniiti isaan agarre jechuudha saniifuu insha Allah yoo rabbi je yeroo gabaabaa keessatti hospitaala sin fageessinaa sin hospitaala sin fageessinaa maaliif jennaani namni amantaa nurraa qaba alhamdulillahi rabbil aalamiin namni nu jaalata ummata saniif mee hamiilee kennaa fi moggata akka ummata alaa saniif jechuudha ummata wallahi baay'ee sin jaalatu nutu maqamatanaan jiraan nabeeka achittis isin eessa gaafa jenne nuyi akkana jenne waan himannu qabnu warra wallooti jennaan yookaan warra khamiseeti jennaan yookaan warra jiilleeti jennaan akkasitti himalleeti kan jiraannu saniin jechuudha saniifuu ummanni kabajaa guddaa waan nuuf qabu ummata keenya warra as jirtan warra as hin jirres warra fagoo jiran sanis hunda biraanuu ergaa nuu gaha tokkummaan barbaachisaadha tokko lammeessaa immoo piroojeektii kana bakkaan gahuudhaaf nutu barbaachisa sanii achi ummanni alaa nutu isinii waliin jirraa jedhanii jiran dhaabbataanis ta'u akka dhuunfattis ta'u namni waan qabu nurraa qusatu waan hin jirree fi miliyoona 13 yookaan miliyoona 10 wahi amma walitti qabamte tanaani inshallah ya rabbi je karaa kana baafne karaa matanarra inshallah projektii hospitaala waan qabnuuf ammoo itti nuu jabaadhaa isaan hin jenna daawaan irraan fadhe tanumatu daawaa je'eeti inni guddaani tokkummaa adaraa keessan tokkummaa jabeeffadha lammeessa inumaa dura aanuu qaba amantaa keessan jabeeffadha akhlaaqa keessan eeggadha ani saa eeggadhu jechaa fi bargamtaan isin ta'ee fi ajaji dabarsaa jira jecha ofiin ajajaa jira waan ta'eef amantaa keessan jabeeffadha akhlaaqa keessan jabeeffadha aadaa keessan jabeeffadha akka namni nu harkaan baane shabaabni akka nu harkaan baane ijoolleen dubarri teenya akka nu harkaan baane amala gaarii kanarratti akka guddattu gahee guddaa kan taphatu majlisa ulamaa'ota waan kanarratti isaanis waan gahee guddaa taphachuu danda'aniif jecha inshallah akka waliigalatti yoo rabbi jedhe inshallah sila ulamoota hedduu isin beektan kan miidiyaan isin beektan kan biyyattii tanarratti akka hin beekaman hundayyuu finne inshallah yoo rabbi jedhe karaa kanas isaan ziyaarsifnee da'awaas akka godhan taasisuu waan nama dhibu miti yoo rabbi jedhe gabaabaa waan ta'eef waan kanarratti jabaadha jechuu fi ummata ala jiruuf ammoo ummata ala jiruuf yaa ummata keenya warra ala jirtan warra nu gargaartanii nu affaan dhaabbattan kan xiqqoonis guddaanis wanni isin kennitan xiqqaattus guddattus isin biratti nu biratti guddoo waan taateef baay'ee galatoomaa isaan hin jenne jechuudha kanarrattis jedhannee projektii hunoo isa isin nurraa barbaaddan jalqabne jirra projektiin kun isa jalqabaati malee isa xumuraati miti karaa bakkaaniin keenya inshallah yoo rabbi jedhe wanti isin kennitan tun geessuu ta'uun isiin mala sanii oliif sanii gadis ta'uun hin mala akkuma jedhame gaafa barbaachisa sammoo isinumatti dhufnaa birrii teenya walitti nuu qabaa isaan jedha gamta gammadaniif birrii teessan hin jennuun birrii teenya kan isin biraa qabnu sanii walitti nuu qabaa jennaan jechuudha achi inshallah yoo rabbi jedhe kan hospitaalaa saniif itti seenne yeroo gabaabaa keessatti hospitaalaa miti wallaahi hin cinqamina abshiraan isiniin jedhan abshiraan isiniin jedha dhugaadha waan keessatti nama cabsu hedduutu nurra dabree jira saniin qalbiin keenya cabuun isiin mala garuu
jaalalli ummanni nurraa qabu jaalaluma rabbiin nurraa qabu sanirraa inatti fakkaatte amantaa keessan jabeeffadhaadha diinii keessan jabeeffadha tokkummaa keessan jabeeffadha yoo rabbi jedhe inshallah yeroo gabaabaa keessatti hospitaallu dhiyoodha waan ta'eef jechaadha isa karaa barfixan jiran karaarra galaan jira waan ta'eef saniif baarakallahu fiikum jazakumullahu khairan baay'ee isinitti dheeressuuf assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh